tokkummaa hundaa gadi ta'e sababa inni gandummaa fi gosummaa harka keessaa oguun qaamii kana raawwadha dhabe. Oggota kaasii bu'aa oggota jimma bu'aa ati waliin danta badaa akataa ni qofa ibsaa tokko kana maqaa harargee jedhu ni sodaatan ni jibbaan ni qaanfatallee harargee jedhu yaamuu hin danda'u. Maaliif akka gara dhukkubuu hin beeku yoo inni obarra yoo inni amate walee yookiin rakkoo irraa hin qabnu akka harargeetti nuti maqaa abboota irraa dhaalle qulqulluu tiktookaa fi fooloortii nu harargee jannataa fi warqee hin jijjiirre qabna ka Oromoon kutaa Kuni tokko gara isaa kan akkuma maan dura ibsaa qofa namaa sun kana mana. Kana waan keessa jiru isumau namaaf hungaruu isumau. Waan gara san namu Oromoo tana wali kaasu adu kita inni arsi jibbo anaaf beef. Daar siriji pide ge fadana sinitti ma. Kharrayu filman muga ilman bolayeen keenya sambiseti sadien barentumaa gedi ma sadien barentumaa jiru shanan barentumaa jira. Oromoo ilman lama dhale. Lama san keessa tokko Boorana tokko barento shan dhale. Dumuga kharrayu qallo fi murawwa minaamin waan akkasii dhale. Kana keessa inni maal godha? Kharrayyuu fi arsii hambisee fideeti sadeen barentumaa gahee daa'ima dhabachuu barbaada. Kana nuti warri muuxannoo qabu jirra ibsaan nama dadhabaa qofaa Mubaarakii fi Asliif maayikii gattee sababa gosummaa fi gandummaa harargeetti nama miidiyaa kanarraa paari neegatiivili dadhabeedha ammatti. Kanaaf hin gowwoominaa hin shawwadaminaa siriijii foonni yaamu gahee ibsaati akkasitti hubadhaa dhumate. Oromoodhaaf dhaamsa kana qabna nuti. Kalatoomii. Kun agandaa ibsaati miseengaraan ijaaranii fidanii quba qabna. Shanan gibee hojii wal qabsiisuu barbaadan. Shanan gibee waa waggaa 50 dura ture. Kun waan hawaasa kutaa ijaarra barakaa turedha. Mootummaa if dandee ture. Oromoo duraa'u waliin qabatu kanaan. Kutaa Oromootti fi godina Oromoo haa uume masa tiktokaa osoo hin taane Oromoon lafarratti uummate ittiin bulaa jira. Kana irratti hin dogoggorina damma. Kanuma qaba waan guddaa gootanirra nafee naa dhiiba. Miidiyaa kana gubbaadhaa kan hin antaajabu gisee hunda namuma dhaadeetu laphee dhawatee dhufee akka waan kutaa bakka bu'u. Gizee maqaa yaammatee taa'eetuma isa maa'u sheemiin hin qabne kana ajaa'iba gizee. Diinummaa arsiitiif waan kana baasee ibsaa waan biraatii miti dhageeffadhu. Akkamitti arsii fi maaliif keessaa baafna waan jiru fi ilmaan shanan bareentumaa qofa raambisanii kana fidan. Kuni bakka nun bu'u ibsaa qofa bakka bu'a. Akkan. Galatoomii. Kana galatti immoo iccitii biraa asitti hin dubbannu dhifama forsi xiyyaa iccitii biraa ka beeknu jira asitti hin dubbannu waa hundan dubbatanii. Maaliif waan kana godhan eenyu waan kana godhe as keessa dahoo eenyu maqaa balleessaniitii fi maqaa akkamii baafachuu deeman tokkotti isin beeyna wanna kanaan milkaa'u miidiyaa kan gubbaa waliin jirra guruupiin miseengaraan ijaaramtee yoo ijaara baar maallaqa guurtee ammaan dura kasaarti ammaas ni kasaartan. Oromoon kutaa warra takka harargee beeka harargee taa'anii jiran harargee yoo qaanfate darsee kee guradhu baloo haraan bana maqaan jijjiiramne warqii qabnudha. Bareentumtiin ilmaan shan qaba sadiin qabu. Waan kana keessa maquma harargee jiru kanaa as keessa jiru walaalaa isin mee waluma gadi. Namni akka hundi jibba maqaa harargee jiru kan ijoollee jimmaa caalaa ijoollee arsii caalaa dhageeffadhu maquma harargee jiru kan jibbu isaa kana waan sidi burra ifiyyaamu kana jee. Amma jimma shanan gibee jedhan guutuu walii yaamti. Bakka kana keessa yoo sadii bareetumaa jaanu harargee kabajamu bakka kana keessatti rispeektiin maqummaa kanaa akkamitti harkatamaa oola. Harargeen laal dhageeffadhu harargeen maqaa jannataa fi Oromootti hin dhaadannu eenyummaa sirrii kan ittiin ibsinu. Sijjiirri namni adii kana sheeqaa kan keessaa lideemu. Usmee warri as jala jiru namni qubba shan kun ayyaama harargee jii barreessa abbaa beekate waa fira harargeen kutaa hunda bakka buuti walitti tokko hundinuuyi. Inni akkamiin namni kanaan safaata. Dhiifama kutaa kaamsaa obboleeyyan keenya kajimaatii fi haarsii nama kumaaf dhibba afur kan dhaamsa isinii qabnu. Ibsaan akkuma isin beektan nama ammaan duraas ibidda bakka bakka qabsiisaa ture kutaa waliin naqaa turedha. Addatti immoo harargee keessatti nama udaan laaqaa ture san dadhabee kufe akka ta'e asiin akka hubattan barbaanna. Sadaffaa gareen tun miseengaraan guutuudhaan tajaajilamteedha. Ani sirriitti hin beeka. Wanni callisuuf maali beektaa? Waanuma namni hundi fideetuma ajandaa guutuu ammallee seeni namzaa yaate hin kufin ammallee biibsaa faa fuutee kufin. Waanuma namnumaan karaa deemu hundi fideetu ajandaa hawaasaa godhuu barbaadu irraa dubbachuun fedhuuf malee waa hedduu argaa kana gubbatti. Namummaan hundi dhufee akkamitti arsii balleessina waan biraati miti sirjii walitti uuman akkamitti aantuma keessa baafna. Nuti arsii wajjin jechaa miidiyaarra wallabna malee jibba seenaa hin qabnu waliin bar loon qabnu bar waliin Oromoo akkam wajjinu kana dhaloota akkasitti uumuu barbaadu harree qofa. Nama tokko filama wal qe'ina miidiyaarratti wal xiqina yes justice history justice politics justice is humanity waliin qabna arsii wajjin. Ni gabaa. Ana makee qoy takka qofa deemuu deema. Waan takka booni mucaan kutaa jimmaa keessa dhufee harargee arrabse. Namni harargee eenyummaa arrabsuu hin qabu. Mucaa sanii deebisaa likkii deebisuu danda'u qaba. Yoo tokkummaa isaa taa'ee harargee arrabse. Tokkummaa qofa likkii himuu tokko arsii keessa dhufee yoo harargee arrabse. Namichuma tokkicha isaa liggachuu malee hararguma san keessa tokkicha likkii himu malee amma bahee namni gogummaa sadarkaa isaa gabbuusummaa gabbahee kutaa guddaamu. Aboo sheenis qabu akka keessa jireenya abbaa keessa jireenya hawaasa gadi keessatti hawaasa keessatti baalagummaa kana caala jira. Yoo namni baalageen tokko miidiyaarraa ani gabbee waa dubbadhu maqaa kiyyaan harargee arfamuun qabu anuma qofa likkii himuudha. Yoo ni fi kutaa jimmaa keessaa Mubaarak dhufee waan akkasii laga Mubaarak qofa likkii himuudha. Yoo asliin dhufee arsii
arsii keessa bal aslii qofa likkimudha. Mush namni bahee kutaa arsii keessatti arsii marree taatee Harargee marree taatee Jimma taatee kolkolee. Galatoomii Hamza. Akkas. Wanni dubbachuu barbaadu baay'ee hedduun kaaftaniittanii irra guddaa garuu irra jireessa wanni beekamuu qabu Oromoon nama asirratti kaayate tokkoon qabu nama qabsaa jedhee sooshaal miidiyaa irratti kaayee hin jiru nama sabaan kutaadhaan nu arrabsidee kaayatee hin jiru iyyuu. Namoonni hedduu beekamtummaa asirratti argatan eenyuufaa jennee ilaaluu qabna jalqaba irratti. Namoonni asirratti beekamtummaa yookaan filaawara guddaa argatan har'a beekaa ta'anii kan dubbataa jiran eenyuufaa gaafa jennu jalqaba dhufiinsi isaanii maraatanii mammaraatanii waan dubbachuu hin qabne waan dayyuu safataa dubbatanii haasawaa hin beekan waan dubbatan beekan jecha negeetiivii waan dubbatanii qofa filaawara arganii beekaa ta'an wallaalaa beekaa ta'an jechuudha. Har'a deemanii immoo isaanumti warri beekumsi hin qabne beekaa nutti ta'anii kutaadhaan wal nu qooduu deeman. Har'a sadan barreentu wanni jedhamu hin jiru baasee seenaa keessatti. Shanan barreentu ilmaan Oromoo bonaaf barreentu ilmaan shan qaba. Eenyufa akkaataan gara laakamee jira. Isa. Itti aansuudhaan immoo namoonni kunniin baasee ijoollee kanneen nuti beekamtii kennee jirra. Warra jala teennee filaawara isaanii kenne. Kanniitu ija keessa nuti baasee dhaloonni kun keessattuu dhaloota jaarraa 21ffaa keessa jiru. Wanni Oromoo akka Oromootti nu waachisu malee akka gandaatti nu waachisu miti baasee dhaloonni kun. Kan waan gaarii ufufa waan fuuldura saba keenya waan gaarii ta'uu qabnu malee diinni waan Oromoo dubbataa oola nuti immoo waa'ee gandaatti deebinee dubbataa oola. Garaagarummaan keenya kan. Sooshaal miidiyaa kana keessa gaafa deemtan diinni Oromoo waa'ee Oromoo cabsuudhaaf halkanii guyyaa dubbataa deema. Nuti immoo kutaadhaan wal qoodaa deemna. Beekumsi keenya maal inni dhugumaan waan kaleessa tilanne ala dabsuu dandeenya. Oromummaa kaleessa Jimmaan qabdu arrabsuu dandeenya. Harargee gootummaa kaleessa waliin arrabsuu dandeenya. Maqaa Harargee qabu arrabsuu dandeenya. Waan kaleessa Arsiin qabu arrabsuu dandeenya. Arsiin tokko siikko ilmaan siikko mandoo tokko beekamaadha. Har'a wanni anaafa jijjiiruu tokko leen jiru. Beekumsi keenya at least waa dabaluu danda'u qabne waa hir'isuu. Harargee akkatti bakka sadiitti jiruu deema. Kun beekumsaa beekama. Hir'ina sammuuti kun. Wallaalaadhaan beekaa waan jenneedhaaf. Akka Oromoo tokko taane jennee dubbataa asiin halkanii guyyaa dubbanna. Asiin immoo Harargee bakka sadiitti nu cufaqee tokko ta'uu qabna jedha. Manni Harargee tokko lafarra tokko ta'ee jiraataa jira. Gammachuusaa gaddaanis waliin nama uummata jiraataa jiru addaan baasuu deema. Namoota akkanaa kan filaawara jalaa balleessuu dhawu. Ispeeshaal ijoolleen Oromoo nama akkanatti beekumsa hin qabne beekaa ta'e nu rakkisuu akkanaa kan filaawara keessaa gaafa ba'an gaafa dhageettii dhabamsiifne ifuma maraataa deeme jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu ijoollee gandaan ufiin dhaadatan nama rataa deeman gaafa deemne uf xiqqeessaa deemne nuti xiqqeessaa deemne jechuudha. Nutu ajandaa kennaaf deemne. Isaan maraatanii beekumtummaa argatanii maalaa sooshaal miidiyaa kan raayoo filaawara isaanii guddate waan argatanii argatan. Garuu saba keessatti madaa dhaabaa deema waan ta'eef yeroo hedduuf laaluu qabna jedhee amanaanii piliis waan akkana sirreessuu qabna marti keenya. Galatoomii Profeesar Abomata kan dubbadina biraati kan na tokko galatoomii atumaa nuyi Oromoon akkuma sunundi beektan tokko Oromoon limaan lamuma dhalee sunundi ni beektani. Barentumatti yoo gaddee bina shan dhalee malee sadii miti. Kun agandaa isin caalaa nuu beeka. Isin caalaa nuu wal beekaa waan nafis beeynaa kennitti ta'us beeynaa. Kana kan fudhatu fi hadhiisullee nuyi namni fudhatu hin jiru. Guruppii takka miseen garee WhatsApp jaaramte akka taate koo battana sumaan dhaamsaa. Namni keenya waan namni as gubbaa taa'ee haasa'u hunda ammin gatanii hin baadhatina. Maaliif yoom eenyuun akkamitti eeka jedhu osoo addan baafatin wanni ati ceetuun tokko hin jiru. Namni tokkoo fi tokko miidiyaa irra wal dhabaa walis jeeqaa agandaas wal godhata. Garuu uummanni akka uummataatti sooshaali namni wal dhabu hin jiru namni wal bu'e hin jiru. Sana akkasitti hubachuun gaariidha. Abbaan barbaadde waan barbaadde jibbuu mirkatti qabda. Garuu jibba keessan jibba gosaa fi jibba ganda keetii fakkeessitee ittiin dhaabachuun sirriidhaa miti. Maal sadi wanni ijoolleen barsiistu kuni eda dhufee ibsaa fide bakka inni irraa fide beeyna akka inni fide beeyna waan fideefis beeyna kun waan fudhataman qabne Harargee takkitti urjinaala jannataa fi warqeen hin jijjiiramne qabna. Abbaan maqaa Harargeetiin biyyaa muqaanfatu deemuu danda'a rakkoo takka hin qabu. Gosa kamuutu nurraa qabsiisee mucaa kana guddisee. Eenyu anamoo? Takka asirraa gabbuun akiyyaa miti. Buu dandeessa ani mutiin qabadhu. Kadhu asatti haasa'an jiru. Obsaa niitoorkiin moo qabee dhaggeeffadhaa. Ganda namaa keessa deemtee waan waliin lalaabii. Wanta kana gaafa sitti haasa'uuf hin dhuleen. Muti. Aboo deemaa ganda irratti hin jiru. Niitoorkiin arrabsinaa niitoorkiin. Okay niitoorkiin na qabee itti dhiisii sanurraa muti. Dabbaan koo obsi. Wallahi billahi sachoo sushee rendi de barga. Wanni isin beekuu qabdan laa hedduun laa. Dubbadhu. Ka gaafatu Sameer. Kanaa kana irratti dhiiftaniituma
ونسني إبسي تبلتا سني خنو موتران كافتين سينجي فما سمارت فما سني مار أنا ما في دورة لا أنجراد جروتي أنجراد إبسال بيجي فرنجي جرا إبسال يا إبسال بيجي فرنجي جرا إبسال كلام ميديا تفايد من سيجله فرنجي رابرته فرنجي فكيني ورتي لا تادين وله أبون كلام نجرب برا بتو ما لفسرته نجرامي هاري باقت هاري هاسونا ما ناس ما قادا ناس هنا وسايو سيته فرد يو سنتين برا يو سادين برينتو ما خيسا بام فريون جيران سادين برينتو ما جيرو سادين برينتو ما بينا أبدا نمن ديو دير سا تو كبر دوتا يبان سادين برينتو ما جيرو هاي جانا مراسا كنا دعاء كنا أبو نوراباسي هاي أسمع ولا يان نومي ديسبكا هذا أول ركنا سنو كبنا isi walilolinaati idea namnin tokko yoo fidate idea kun hindi ko jettanii silmiidha waan silmii qabatee dhufaa bara arrabsuun gaarii miti waliin arrabsinaa maal taatan nagaan manni kun gaggeessa sinigalee waan kana ta'eef ibsaa yoo akkana jee lakki akkana miti jettanii isinillee akka inni dalagaa tartiibu maanoo dubbate malee Oi dia balik. Inu mana naman charge so kana rakas ko tani tartibu man cara. Nadu bismet. Sedagau jira dubbado ha. Mal tu nan siget. Mal Ati mal sadim barrentu jette saate sa vide sadim barrentu. Fedu saditay fedu khorantay mal tu sigal jet. Koron galchara kalesa tidalad yani. Wan harawa fadagon barbadu. Okay yo kastati arsifi bale tokko mo lama. Tokko miti kutalama. ما كتالم كتارسي كتابالي وجا مالف تو كتادن قوبسا مامو مالين بانتات مال جت وكني ارس بالي لفامني ارسي اوي كتا كتا كنا لك كايمه مال جت ورب كتا كم سنبل تشينسا ماتين بانتمو وما مسانين بانتات اوي كتا كتا كنا لك كاي كتا في اتي ارسي بالي غراغور موني كابو مال غراغور مال سنبل تشينساتي ارسي بالي توك Sammu kan ki sammu do kan kan akka artibale to goda te baran ke sai yadai na utalama wani nama shabodu utalama sunna bulcin sati ka sunni bulcin salama ta udanda bali utalama jayi ma biba wan really jiru kuni kutan bali jamtu okay kuta bali jirti mon jirta da yema bali injira ko samawata injira bali male kutan bali mutum ma da injira kutan bali jamtu jirta chu يا جرو بالي توني مو أرسي بيتي تشومي بالي أرسي ده أنت خانم فودا توته أنت كتان بالي نجرت جتشا كتان إنجرا سنجد بر مال جاجر تمام أكاتان أتديم ساد جرت بر واي كتان متي بر أك واي لفام متي كدوبتات واي لفي دوبتات مال تو دخل سيفيد دخنات أنيكا سينان جري في الدخلات سينان جري نتبر نما سينا برا دلوك كم لا قدام كمان كي وان أرسل جن كم أرسل جن كسر كودو برباد شفتني ولا نشفتني أو قف أدفع أنا سنيتو لا تشوفس إيه سفجعتها ميتستو فجعها فمالي أرجين كاليس سنجرا برولي واير أرجين سنجابن نما واير أرجين هاسين أرسل تاتو ستي ما بر أرسل كاليس جرا أرسل جرا برولي تبغى أجندا دوران كاب دورات منا خسر رئيسته أكوان سنة فكسر ترات ناسون أما بكتير يوكي تمبلا ما كابد دوتي جيمس بلا كابد دو لا إنارين برو هايو لفي ديتي أكفتي إسا خنا وجي مروما غودي يشود hayyulee laale hedduu dhageenye hedduu argine kan akka amayusaa akka mucaama xiqqashoo maal hingeene tanatu waa'ee harargee dudduun dhageenya ajandaa goonetti ibsaan xiqqashaa miti mataan amma dhaggeeffadha wanta akka macarashaa dubbadhe sirbaa miti bar kuni daansii miti bar wanni nu gotaa jirunni aboo calati baalen jirtu jaa akkamis hojjaa sonnaa miti namni baalen jirtu arsii ati maal sigacha waa'ee dhimma baalee yoo amma baalen jirtu baale namni baalen jirtu arsii qofaa summii kee achuma fitadhu haa ana akkasuma qabadhu sin arsin kun akkamin namni baalen jirtu arsii qofaa nun jiru wajjaa sonna nuti naa sonna dhaggeeffadha joolleeni ashqaabbacummaa kana dhiisita ashqaabbacii taatee barra kattee barra ashqaabbacii bakka hunda ashqaabbacii siya yaa boo tokkummaa deemi wallaahi joolleen harargeedha harargee barreeffadhu maqaa kee barreeffadhu jibbaa maqaa harargeedha abbaan tokko yoo kutaa ibsaa keessaa baafte ganda ibsaa keessaa baafte harargeen guutuun siin jirtu waan ta'eef harargee barreeffadhu sirii bidiroo haadhu tana sammuutiin harargee barreessuuf harargee maal hin barbaachisu kana sammuu teessanitti hima akkasii biroo si wajjin haasa'uun qabu galatoomi jabaadhu chaaw
Ibsa. Ibsa waan nuti darbate maal deemtaree nana waasetti muudee. Haa nu qortee tillee wallahi. Nu qoree qurbaani booyaaki. Sagaleen koo jira ijoollee abdi jira. Jira tokko. Jira sagaleen. Jira. Itti fufi. Si dhaga'u jirra. Ani harargee gidduu waa'ee sirrii bii jedhamu kana ammoo dhaga'anis ibsaan gaafataa ture hin beeku. Yoo harargee immoo gaafate immoo waan abbaan immoo gaafate waan godhu hin qabu jedhee man callise fakkeenyaaf ani keenya 5G gaafa jedhamu fakkeenya isiitti hime. Mootummoota shantu turan jalqabumaa kaasanii shanan gibee mootummaa jalqabaati. Akkuma sana ani ibsaa waan inni moggaasee fidu waan abdii ibsaan moggaasee fidu kana hin beeku. Harargee waan taatanii waa'ee harargeen hin beeku jechuu barbaadeet. Ani ibsaattis bu'uun barbaadu. Ibsaa tokkee galatoomii gandaa keetti fufi please manni kan kee mana kutaa namaa diiguu kan taane mana Oromoo diiguu kan taane mana abbaan barbaade yaada garee yaada bakka fideetti feetu kan taane asmaanii siidhaama. Galatoom. Ulfaadha. Maa eenyutu diiga maal? Tokkummaa wanni mana taa'u jiruuf ajandaadha.